Jirra jirtu akkam nagaa fayyaa keessanii hordoftoota chaanaalii Dr. Nimoonaa Boonsoo fayyaa jirtu akkam nagaa jirtu. Egaa har'a mata duree biraatiin deebi'eera. Mata dureen dhaqabadhee dhufe waa'ee dhaannaa onnee. Dhaannaan onnee akkamitti dhaannaa isii haala isii fa'a nama irratti yogguu akka malee kadhaattu fa'a irratti yoo maal ta'e sababoonni isaa fa'a dhaannaa olii dabalan maal fa'a jedhu ilaalla. Akkuma beekamu onneen kutaa afur qabdi. Isaanis oorikilii mirgaa, oorikilii bitaa, ventrikilii mirgaa fi ventrikilii bitaa jennee addaan qoonna. Isaan kunillee dhaamsi iddoo tokkorraa madda gara biraatitti darbuudhaan akka dhaannaa onnee kun geggeeffamu taasisa jechuudha. Electrical activity yookiin dhaamsi jalqaba irratti paartii SCN node jedhamurraa madda. SCN node irraa hanga parsantii 90 madda. SCN node kanarraa akkuma maddeen gara atrioventricular node isa jalqabaa auriculi mirgaas argamu irratti isa jalqaba gubbarra argama. SCN node kun gara ventricular node inni illee garuma isa gara gadiitti argama. Fakkii viidiyoo kanarratti atrioventricular vein yookiin AV node isa jedhamu sana erga jechaadha. Inni kun jalqaba ventricular lamaan akka kontoofatan taasisa. Erga san booda gad dabarsa jechuudha. Impulsii garam gad dabarsa dhaamsa AV bundle node yookiin bundle of His kan jedhamu gad dabarsa jechaadha. Inni kun septamiiwwan jidduu jiru jara lamaanii jiru kana gara ventricoota mirgaa fi bitaatti kan jiru right and left bundle branch kan jedhamu gadi dabarsa jechaadha. Inni kun dhaamsa isa lamaan jiru erga gad dabarsee booda ventrikilii kutaawwan lamaan guutuu waliin gahuudhaaf Purkinje fibers waan jedhamu gad dabarsaadha. Fiberiin kun dhaamsa fuudhanii gara ventrikiloota waliin geessanii jechaadha. Kanaaf dhaamsa adeemsa kanaan gara ventrikulootaatti darba jechaadha. Inni kun immoo karaa ittiin beeknu jira. Inni kun elektirookaardiyoograaf waan jedhamutu jira. Impulsii electrical activity onnee kana karaa giraafiitiin ittiin ibsamu jira. Inni kunillee karaa garaagaraatiin lateral contraction yookiin oorikiliiwwan yeroo kontoonfatan P-wave jenneeti yeroo kennu. PQ segmentii yookiin jara lamaan kan wal qabsiisu immoo yogguu lateral depolarized ta'an yookiin gadi hiikkatan jechaadha. Yogguu hiikkatan dhiigni gara keessa isaaniitti yogguu seenu. Inni sadaffaan immoo QRX complex waan jennu. QRX complex inni jennu immoo yeroo ventrikiliiwwan lamaan depolarized ta'an yogguu isaan kontoonfatan. Inni biroo immoo ST segment wave. ST segment wave inni jennu kun immoo S'n hogguu ventrikiliin repolarization fiixirra ga'e Purkinje fiberii sanirraan arriin hogguu ventrikiliin maasiin isaa qaamni isaa baay'inni guddaan isaa yogguu kontoonfate yookiin depolarized ta'e dhaamsi maasii isaa gara caalaa isaa ga'edha. Gara fiixee isaatti hogguu kan ga'e immoo S waveedha. ST segment wave inni jennu immoo hogguu ventricular depolarization P wave inni jennu hogguu ventricular depolarizing ta'ee dhaamsi isaa wal ga'ee gara relax ta'utti feeling dhiigaan gara guutamutti dhiiga guuga fudhatu jechaadha. Isa kana bifa kanaan ilaalla. Dhaannaan onnee kun meeqa meeqaatu sirriidha kan jedhuuf nama guddaarra yoo kan ta'u 60 hanga 100 isa noormaaliidha. Haa ta'u malee daa'imman yoo kan ta'u ta'e dabaluu danda'a. Daa'imman yoo dabale xixiqqoo daa'imman dhalattee aga 160 dabaluu ni danda'a. Nama guddaa ta'e 60 kan hormaatu average hamma 72tti wantoota garaagaraatti fiduu danda'a dhaabuu danda'a dhaannaa onnee kana. Fakkeenyaaf rifleksii qaama keessaa noormaalii keessaa guuxxifanne qofa kan dhaabachuu danda'u. Dhaannaan onnee kun kanaan alatti gadi buusu wantoonni kan heerta attaakii kan fiduu danda'u. Dhukkuboonni garaagaraa dawaan infekshinii garaagaraa dabalchiisuu danda'u. Shookiin garaagaraa dabalchiisuu yookiin gadi buusuu danda'u. Kun haalli isaa ilaalameetiin kan murtaa'u yookiin yaalamu ta'a. Maraafuu hadha kana isinii qabadhee dhufee nagaan tura yeroo biraa nagaa walaqa.